Attirra jirtu hordoftoota Qubee TV kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu ani Beekanii Taakkalaati. Manni maree ministeerotaa dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Manni maree ministeerotaa walga'ii idilee 25ffaa har'a gaggeesseen dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Manni marichaa wixinee labsii eegumsa daataa dhuunfaa irratti mari'ate. Galteewwan barbaachisan erga itti dabalamanii booda manni maree bakka bu'oota uummataa akka raggaasuuf sagalee guutuun qajeelche. Wixinee labsii itti fayyadamaa fi bulchiinsa lafa baadiyyaa irratti dhiyaate irratti mari'ate. Wixinichaan galteewwan dabalataa barbaachisan dabalamuun mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyaachuun akka ragga'u sagalee guutuun murteesse. Wixineen labsii zoonii dinagdee addaa dhiyaate irratti mari'achuun akka ragga'u mana maree bakka bu'oota uummataaf qajeelchuun ragaa waajjira ministeera muummeerraa argamanii mul'isa. Isaamaakoon ibsa bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay baasee hubannoo dogoggoraan kan kennamedha jedhe Rahamat Taajuu dabalata qabdi. Isaamaakoon ibsa bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay baasee hubannoo dogoggoraan kan ba'edha jedhe. Ganama har'aa Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa Isaamaakoo kaleessa galgala ibsa baaseen Komishiniin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay buqqaatota Tigraay ilaalchisee gabaasa sobaa baase hubannoo dogoggoraatiin tamsa'u ta'uu ibse. Ibsa waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waxabajjii 15 bara 2016 baaseen gabaasa lammaffaa haala mirgoota buqqaatota biyya keessaa ilaalchisee komishinichi onkololeessa 9 bara 2016 baase keessatti buqqaatonni naannoo Tigraay sababa waraanaan buqqaan irra caalaan isaanii naannoo qe'ee isaaniitti deebi'anii jiru. Gargaarsi namoomaa isaaniif taasifamaa akka jiru ibsi kenname dogoggora waan ta'eef sirreeffamuu akka qabu ibsan. Komishinichi gabaasa kana kan baase yeroo dhalattoonni Tigraay miiliyoonaan lakkaa'aman bulchiinsa yeroo naannichaatiin qe'ee isaanii irraa buqqaan akkasumas itti gaafatamummaa kan hin qabnee fi hawaasa addunyaa dogoggorsuuf itti yaadanii kan qophaa'e jechuun himateera. Bulchiinsi naannichaa itti dabaluudhaan mootummaan federaalaa gara fuulduraatti gabaasa wal fakkaataan akka kanaa akka hin baane tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatu himan. Gama biraatiin Isaamaakoo ibsa bulchiinsa geezii naannichaa hordofuun kaleessa galgala sirreeffama baaseen gabaasni buqqaatota idila addunyaa lammaffaa dhiyeenya kana kan ba'e waa'ee Tigraay odeeffannoo dogoggoraa of keessaa qabaachuu ibsa. Gabaasa waggaa komishinichi haala mirga buqqaatota biyya keessaa irratti kaase gabaasa waggaa komishinichi haala mirga buqqaatota biyya keessaa irratti baase keessatti namootiin waraana kaabaan buqqaan hedduun isaanii akka deebi'anii fi tarkaanfiin gaarii ta'uu ibsa. Qorannoon gabaasa kanaaf godhame Tigraay hin aammanne jedhe. Komishinichi bulchiinsa naannichaa waliin ta'uun odeeffannoon dogoggoraa akka sirratu ibse. Bu'uura kanaan komishinichi ibsa har'a irra deebiin baaseen qondaaltota waajjira pirezidaantii naannoo Tigraay waliin mari'atee jira. Naannolee Oromiyaa, Affaar, Beniishaangul Gumuz, Amaaraa, Kibba Itoophiyaa, Giddugaleessa Itoophiyaa, Kibba Lixa Itoophiyaa fi Somaalee kan haammatu ta'uu hubachiise. Sababni naannoo Tigraay yeroo kana keessatti haammatamuu dadhabeef yeroo gabaasni kun qindaa'etti waraana uumame naannicha dhaqqabamaa waan hin turree fi akkasumas hojii hordoffii biroo haala mirga namoomaa erga walii galtee nagaa mallatteesseen booda uwwisuu waan hin turreef raawwatamaa jiraachuu fi sababoota kan biraan wal qabatan. Kana malees naannoo walii galtee nagaa hordofuun qe'ee isaanii irraa buqqaan hedduun deebi'uu isaanii gabaasa kana keessatti ibsame. Uummata sababa waraana naannoo Affaarii fi Amaaraa irraa buqqee kan ilaallatu ta'uu hubachiisan. Haa ta'u malee komishinichi hojii qorannaa fi hordoffii hanga danda'amee fi yeroo haalli nageenyaa hayyamu hundatti akka itti fufu ibse. Waraanni Eertiraa naannolee Itoophiyaa seeraan ala qabatee jiru gadhiisee akka ba'u gamtaan Awurooppaa gaafate. Gamtaan Awurooppaa akkaataa murtee komishinii daangaa Itiyoo-Eertiraatiin waraanni Eertiraa naannolee Itoophiyaa gadhiisee akka bahu gaafate. Kana malees mootummaan Eertiraa sirna tajaajila waraana biyyoolessaa daa'immaniif kennu akka dhaabu gaafate. Gamtichi ibsa baaseen yakka waraanni Eertiraa lammiilee nagaa irratti raawwateera jedhame irratti qorannoo walabaa akka gaggeeffamu hubachiise. Qorannoo walabaa gaggeeffamuun miidhamtoota Tigraay keessaa fi ala jiran waraana Tigraayitti gaggeeffameen miidhaman haqa akka argatan dandeessisaa jedhe. Hojii raawwachiisaa olaanaa Faanaa Broadcasting Addis Miidiyaa Neetwork akkasumas tajaajila oduu Itoophiyaa duraanii obbo Baqqalaa Mul'ataa du'aan addunyaa kanarraa darban. Hojii raawwachiisaa olaanaa Faanaa Broadcasting Network Addis Miidiyaa Neetwork akkasumas tajaajila oduu Itoophiyaa duraanii kan turan akkasumas damee Itoophiyaatti ogeessummaa irraa haga hooggansaatti biyya isaanii ciminaan kan tajaajilan obbo Baqqalaa Mul'ataa addunyaa kanarraa lubbuun darbuuti tajaajilli kominikeeshinii mootummaa gaddasaa ibse. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa maatii fi firoottan isaaniif jajjabina hawwe. Bifa wal fakkaatuun kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee du'aan boqochuu obbo Baqqalaa Mul'ataa karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gadda isaanii ibsan. Badhaasa Ogbarruu Gaaddisaa Birruu kan marsaa lammaffaa ilaalchisee guyyaa har'aa waldaa barreessitoota Oromiyaatiin hoteela Intarnaashinaal Ililliitti ibsi miidiyaaleef kenname.
Saganticha irrattis pirezidaantii Waldaa Barreessitoota Oromoo waldaan kun erga hundeeffamee waggoota 10 oliif dhimma ogbarruu Oromoo irratti xiyyeeffachuun barreessitoota jajjabeessuu irratti gama awwaardiin marsaa lammaffaaf hojjechaa jiraachuu isaanii himu. Badhaasni gaaddisaa awwaardii kan marsaa lammaffaa kun bifa adda ta'ee fi ho'aa ta'een barreessitootaa fi namoota ogbarruu hedduu hirmaachee kan hojjetamaa jiru ta'uu dubbatan. Sagantaa dilbata gaggeeffamu kana irratti immoo hayyootaa fi barreessitoonni hedduun kan dhufan ta'us himan. Itti dabaluunis badhaasni awwaardii gaaddisaa kun xiyyeeffannoon isaa waanuma ifa ta'edha. Barreessitoota haamileessuu fi gara fuulduraatti caalaatti waan gaarii qabatanii akka dhufaniif akkasumas dubbistoota biraan haala gaariin akka ga'uuf barbaachisaa ta'uu eeran. Kanneen marsaa lammaffaa kana irratti hirmaatanis kitaabota 25 kan filataman ta'uu fi isaanis asoosamoota dheeraa gabaabaa fi walaloo kan hirmaachise ta'uu himan. Badhaasni gaaddisaa awwaardii bara darbee adoolessa 30 kan gaggeeffame ta'us bara kana haalota daran miidhagsuu fi haalaan kitaabota ilaalchuuf akka boodatti hafeeran. Waldaan Barreessitoota Oromiyaa bu'uureffama isaarraa jalqabee egeree ogbarruu Oromoo keessatti sadarkaa barbaadamu hojiiwwan gurguddoo gama ogbarruu Oromoo seenaa aadaa akkasumas duudhaa Oromoo irratti barreessitoota hojiiwwan akkasii irratti xiyyeeffatanii hojjetan jajjabeessuudhaan hojiiwwan isaanii immoo uummata bira akka qaqqabu taasisuu irratti xiyyeeffatee waggoota 10 oliif bu'uureffamee waggoota 10 oliif hojii barreessitoota jajjabeessuu kana hojjechaatii jira. Barana haala ho'aa ta'ee fi haala adda ta'een sadarkaa mataasaa eeggateen hojiiwwan kallattii adda addaatiin gama gulaallii kitaabota yookiin immoo seccaatii kitaabotaa kanaan wal qabatee dhaabbilee barnoota olaanoo irratti barsiisota yookaan hayyoota hojii ogbarruu irratti bobba'anii hojjechaa jiran of keessatti hammatee hanga danda'amaa ta'etti sadarkaa olaanaadhaan hojiin kun marsaa lammataatiif badhaasni ogbarruu gaaddisaa kun akka fiixa ba'uuf irratti hojjetamaa jira. Obbo Toleeraan gama isaaniin akka jedhanitti namoonni baay'een badhaasa awwaardii gaaddisaa birruu kana irratti akka argamaniif tumsan eeruun kitaabonni 25 filataman qulqullinaan waan qorannoon irratti adeemsifameef hayyoota hedduun ilaalamee waan baheef namni akka salphaatti ilaaluu dhiisee akka irratti hirmaatuu fi ogbarruu Oromoo kan bira dhaabbachuu akka qabu dhaaman. Hayyoota hirmaachisuudhaan yeroo calalamee ba'u ogbarruun calalamee ba'e kuni fakkeenya kan ta'e qulqullummaa Oromoo irratti qulqullummaa barreeffama afaan Oromoo irratti dabalu ta'uu qaba jechuudha. Kanatu moodelii ta'aa yoo deemu namni akka referensiitti ilaalaa deemuu jalqabuu qaba malee fakkeenyumaaf akka hin taane hubatamuu qaba. Namni kana sirriitti hubachuu qaba. Qulqullummaan ogbarruu Oromoo nama yaachisa. Yaachisee yeroo yaachisa jennu karaan tooftaan ittiin wanta kana furan tokko kana tooftaan tokko baay'een jiraachuu danda'u tooftaan garaagaraa tooftaan jabaan tokko garuu qulqullummaa isaa kan eeggate barreeffama asoosama afaan Oromoo walaloo afaan Oromoo asoosama gabaabaa dheeraa kan nuni yeroo dheeraaf irratti waldaan kun hojjetes kanuma waldaa kana yeroo buursinus akka bifa kanaanii kan kaayyoo sarara taa'ee jira kun kaayyoo waldaa kana keessaa tokko kan taa'eeru qulqullummaa ogbarruu afaan Oromoo gabbisuu jedha tokko kana sirriitti hubatamuu qaba jechuu kooti. Obbo Saayyaas Hordofaa badhaasni akkasii ogbarruu Oromoo jajjabeessuu keessatti gahee olaanaa qabaachuu ibsan. Waldaan barreessitoota Oromoo kaayyoo inni jalqaba hundeeffame kanaaf barreessitoota jajjabeessuu namoota barreessanii of harkaa qaban immoo gara ogbarruutti fiduu fi jajjabeessuuf yaadee akka baname ibsuun badhaasa kana itti fufsiisuuf gara fuulduraattis waan akkasii caalaatti jajjabeessuuf namoonni ogbarruu manneen barnootaa namoonni dhaabbilee garaagaraa keessa jiran hundi deeggarsa gochuu akka qaban dhaaman. Egaa maanni dhaabbileen garaagaraa dhaabbileen mootummaas dhaabbileen barnoota mootummaas kan dhuunfaas afaan kanarratti kan hojjetan hundumtu waldaa kana tumsuu qabu. Waldaan kun deeggarsa isaaniitiin malee qophaa isaatti of danda'ee galii mataa isaatii burqisiisee kan socho'aa jiru waan hin taaneef awwaardii akkasii qopheessuudhaaf illee deeggarsa faayinaansii barbaachisaa kanaaf dhaabbileen ani maqaa kunneen deeggarsa akka godhan.
Itti dabaluun akka ibsa waldaa kanaatti kitaabota 25 kan bara 2014 fi 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffaman walitti qabuun hayyoota ogbarruu Yuunivarsiitii Finfinnee fi Yuunivarsiitii Jimmaa waliin ta'uun kitaabota kana calaluun dorgommiif qopheessanii jiraachuu ibsan. Dabalataanis badhaasni umurii guutuu akka jiru ibsa guyyaa har'aa irratti eerame. Ejensiiwwan dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN sababa hanqina boba'aatiin Gaazaatti hojii deeggarsa namoomaa taasisuuf xiqqeessuuf dirqamuu beeksisan. Kibba Gaazaa bakka namoonni hedduu itti baqatanitti dhiyeessii bishaanii fi boba'aa kuusaa keessatti hafetti dhimma bahaa akka jiranis ni dubbatu. Akka ejensiin dhaabbatichaa kun jedhutti boba'aan jiru hanga har'a onkoloolessa 27 qofaatti kan nu gahudha jedhan. Wanti sulula Gaazaa keessatti argaa jirru sammuu namaa gararraadha jechuun dubbatan. UN'tti ejensiin baqattoota Filistiin namoonni miliyoona 2 danqamanii jiru. Gaazaan deeggarsa biyya alaarraa dhufu baay'ee xiqqaa ta'een hudhamtee jirti jedhan. Israa'el haleellaa qilleensarra Gaazaatti gaggeessituun alatti dhiyeessii fi ibsaa fi bishaan akkasumas boba'aan gara Gaazaa akka hin galle gootee jirti. Ministeerri fayyaa Gaazaa akka ibsetti haleellaa Israa'el hanga ammaa namoonni 7,000 du'uu fi bu'uuraaleen fayyaa guutummaatti carraa hojii dhabuun mudatee jedhan. Akka qondaalonni fayyaa Gaazaa ibsanitti hospitaalonni Gaazaa hojiirra jiran tajaajila wal'aansaa hatattamaa qofa kennaa jiru jedhan. Dhuma torbee darbee gaafa sanbataa irraa kaasee konkolaataa deeggarsa namoomaa fe'an 74 karaa Masritti Gaazaa seenaniiru. Juliet Toyam garuu kun deeggarsa barbaachisu yoo wal bira qabamu lakkoofsa keessayyuu hin galu jedhan. Akka UN jedhutti guyyaatti konkolaataa 100 deeggarsa namoomaa fe'an Gaazaa seenuun qabu. Osoo waraanni hin eegaliin dura guyyaatti konkolaataa 500 Gaazaa akka seenan hayyamamaa ture jedhan. Adde Juliet akka jedhanitti namoota 629 buqqa'anii jiran hatattamaan qaqqabuuf boba'aa gahaan Gaazaa akka seenu hayyamamuu qabaa jedhan. Itti gaafatamummaan Kooriyaa waliigalaa UN akka bahannuuf nuti kennaa akka galmaan hin geenye dhorkamaa jirra. Wanti nuti gaafannu hojii keenya akka hojjennuuf karaan nu banamuu qabaa jedhan qondaalli UN ejensii baqattoota Filistiin. Dubbii himaan waraana Israa'el kan ta'an Leetnaan Koloneel Joontaan Koornikas fuula Eksii gubbaatti akka barreessanitti hospitaalonni akkasumas guutummaan Gaazaa keessaa boba'aan akka dhumuu hin barbaannu jedhan. Garuu ammoo ejensii UN kan baqattoota Filistiin boba'aa leetira 100,000 lakkaa'amu Hamaas daangaa Masritti dhoksee jira. Akka dabarsee akka gaafatus dhaamaan qondaalonni waraana Israa'el. Boba'aan hospitaalotaa fi tajaajila bishaan dhiyeessuu fi guyyoota hedduuf tajaajilu jira. Hamaas garuu boba'aa hundumaa kaayyoo waraana isaafi jecha qabatee jira jedhan. Naannichatti hojii geggeessaan deeggarsa namoomaa UN kan ta'an Liin Haastangis Hamaas boba'aa dhoksuuf dhiisuuf gaafatamanii boba'aan biraa hammas akka itti fayyadamuuf kaa'amuu jiraachuu isaa odeeffannoo homaa hin qabnu jechuun BBCtti himan. Liin Haastangis dabaluunis boba'aa gahaan lafa yoo hin qabaanne jenereetoroonni hospitaalota Gaazaa hojii akka dhaabaniif dhukkubsattoonni 1,000 wal'aansa malee akka hafan yaaddoo qabnaa jedhan. Hospitaalota qofa osoo hin taane dhiyeessiin bishaanillee boba'aan yoo hin jirre rakkisaa ta'uu kaasan. Gama biraan ammoo waraanni Israa'el ammayyuu uummanni Gaazaa kaaba Gaazaa keessaa akka bahu akeekkachiisa jiraachuus qeeqan. Qondaalli UN kun sabni ammoo uummanni gara itti baqatu akka hin qabnee fi dhiyeessii deeggarsa namoomaa gahaa ta'e akka hin argannellee ibsan. Ulaan namoonni itti baqatan yeroo haleelamu uummanni kaabaas ta'e kibbaa Gaazaa jiran haleellaa kana keessatti yeroo danqamanii fi uummanni akka qeessaatti deebi'u wabii osoo hin argatiin uummanni harka isaa qullaa hafee jechuun qeeqan. Liin Haastangis. Jaallattootaaf hordoftoota Qubee TV kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu waliin hambee kan itti ture qophiileen qubee afaan biroon itti fufu gama koon nagaatti.